Egaa sarpiraayizii guddaa jira har'a. Sarpiraayizii guddaan jiraachuun dilu. Kanaaf mana taaptaa godhaa koppiliingii godhaati. Nu eega. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Jajjabaattu olmaan turtiin ibaadaan hundumtuu nagaadha. Indeet naachuu danaa naachuu woy assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri Amaariffa dhageessanis warri Oromiffa dhageessanis bakka jiraattanii bakka walumaan jiraanne. Egaa sarpiraayizii guddaa jira har'a. Sarpiraayizii guddaan jiraachuun dilu. Kanaaf mana taaptaa godhaa koppiliingii godhaati. Nu eega. Thank you. Ulfaadha. Ulfaadha. Ina baga jiraatanii ulfaadha rabbi sinirraa jaallatu keessa alaa fagoof dhiyoo beekaa wallaalaan dhugaa islaamummaa warri qabdan akkasumallee warri gara islaamummaatti dhufuuf jettan akkasumallee namoonni waa'ee islaamummaatti yaadaa jirtan egaa nagaan isiniif haa ta'u. Biqiltuu ijoollee raggaasa. Namaan beektu. Akkasii baga jiraatanii ulfaadha rabbi sinirraa jaallatu. Okay, isuu koo si jaalladha shiqaalee koo. Isuu isin jaalladha wallaahi. Okay, mee mana taaptaa godhaa mana taaptaa godhaa akkasumallee share koppiliingii godhaa. Keessummaa jabaa tokko nutti dhufaa jira yoo konneeshiniin isaa gashee keessummaa jabaa qabna. Keessummaa jabaa qabna. Keessummaa jabaa qabna. Yaa keessummaa keenya kottaa kaasin eegaa jirra as jala jirtu yoo taatanii. Keessummaa keenya kottaa as jala jirtu yoo taatan isin eegaa jirra. Haya koppiliingii godhaa ammallee koppiliingii godhaa anaa dhufu gana gaanuftan warra maree fudhuftanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbuma qaxalee leenca shaashee nu gumaachite nu jiraadha anaa dhufu isin jaallan hundi keessaniyyuu ulfaadha rabbi sinirraa jaallatu. Koppiliingii godhaa ammallee kana koppiliingii furre jira taaptaabiin. Kuma diddami afurira jira. Egaa istaandiin qabu akka carraa istaandii biraan qabu.
40tu si ilaalaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a keessummaa jabaa, keessummaa guddaa, keessummaa addaa, keessummaa qaalii, nama jabaa, nama guddaa tokko qabannee jirra. Innis eenyu akka ta'e innumti isinitti himu, maal akka hojjetu, eenyu akka ta'e isuma wajjin wal barattu. Namoota 700 si dhaggeeffataa jira. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal barii yeroo tokko maqaa kee itti miti, hojii kee illee itti miti. Ana argaa jira. Yaa tokko viidiyoon jira. Ati dubbadhu la, dubbadhu wajjin. Dubbadhu. Argaa jiru kan. Argaa jiru. Hello. Okay, dubbadhu. Sagalee nagaamu. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Jiru sagalee. Okay. Maal lagaa jirta matiin dubbattu? Jiru nu bira sagalee. Naji earphone baasime. Earphone ofirraa baasime awwaans earphone ofirraa baasiti cufee bilbili. Taate keessummaa jabaa, keessummaa guddaatu nutti dhufaa jira. Ammallee mana taaptaap gochaama obsaan nu eega inshaallah. Shaadaan itti fufa, kufriin hin kufa inshaallah. Si'a tokko na yaala akkaawuntii tiktookiin qabu kanaafi hin qabu tiktaakiin qabu. Okay, carraa tokko yaalla. Carraa tokko yaalla. Yeroo tokko la yaalla obsa. Okay. Kabajamaa keessummaa keenya sagaleen koo hin dhaga'ama. Hello. Sagaleen koo sitti dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Baay'ee gaariidha. Mee maqaa kee hordoftoota keenyatti himiiti, hordoftoota keenya wajjin wal bari. Dubbadhu kaa? Hello. Hin dhaga'ama dubbadhaa hordoftoota. Dhaga'ama. Nama 617 si hordofaa jira. Sagaleen kiyya dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Hello. Hin dhaga'ama. Ati dubbadhu yee. Dubbadhatti hin dhaga'ama. Okay, rakkoo kun isheen nu mudatee fi Sagalee ma godhime? dhiifama. Okay. Hin dhiisnu wallaahi hin dhiisnu. Hundi keessan shaadaan itti uffadha bareessaa. Shaadaan itti uffaa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti uffadha barreessaa. Shaadaan itti uffaa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti uffaa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti uffaa hundi keessan. Thank you. Hello. Sagalee manjeje. Hello. Okay. Hello. Hello. Hokubaa TV. Oh yeah. Okay, sagaleen kee gaafa viidiyoodhaan konneeshiniin kee yookiin kan koo ta'u dadhabaa gatii ta'ee fi wal hubachuuf wal dhaga'uu hin dandeenye.
Delo. Hin dhaga'amu ammallee? Delo bidi. Hin dhaga'amu? Akka gootu. Okay, daqiiqaa kudhannaa obsaa jedhee konnekshinii konsireeffadha daqiiqaa kudhannaa kennaa jedhee shaadaan itti fufaa dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan namaa akka jirutti namni aqlii qabu namni waa yaaduu danda'u namni waa hubachuu danda'u namni waa gaafachuu danda'u namni waa hubatee waa beeku namni hundumtuu shaadaa qabataara. Allahu akbar. Allahu akbar. Namni hundumtuu shaadaa qabataa jira. Wallaahi billaahi Itoophiyaan islaamummaadhaan gaafa isheen badhaate Itoophiyaan islaamummaan gaafa ishee gonfe yookiin immoo gaafa dhaale nagaan ishees waan hundumaan miidhagduu cululuqxuu naga qabeettii fayya qabeettii miidhagduu ajaa'ibaa taati wallaahi inshaallah. An biyya keenyaaf kana nawwu yoo jiraate Oromiyaadhaaf kana nawwu yoo jiraate Itoophiyaadhaaf kana nawwu yoo jiraate Afrikaadhaaf kana nawwu yoo jiraate an islaamummaadha. Islaamummaan biyya keenya hadhaalu islaamummaan Oromiyaa hadhaalu Itoophiyaa Afrikaa hadhaalu addunyaa hadhaalu islaamummaan wallahi billahi islaamummaan nama bareechiti biyya bareechiti nagaa qabdi wallahi nagaa qabdi. Biyyoota garaagaraa yookiin immoo biyya islaamummaan keessatti guddaa ta'e keessa gaafa deemnu shakkii tokko malee halkaniif guyyaa sa'aatii 24 yeroo namni hundumtuu hojjetatee galu yeroo namni hundumtuu hojjetatee ba'u yeroo namni hundumtuu hojjetatee jiraatu argina malee sodaa garaagaraatiif yaaddoon qabanu. So biyya islaamummaan keessa jirtu keessa nagaa guutuutu jira inshaallah. Rabbi biyya keenyaaf islaamummaa haa kennu dhaloota keenyaaf qomoo keenyaaf sanyii keenyaaf firoota keenyaaf hiriyoota keenyaaf islaamummaa haa kennu rabbi islaamummaa isiniif haa kennu inshaallah. Akkasii rabbi isinirraa haa jaallatu baga nagaan dhuftan anaa dhufu shaadaan itti fufaa shirkiin ni kufaa inshaallah. Shirkii yoo xiqqaatee hundiidhaan buqqisuun nurra jiraata. Shirkiin balleessuun nurra jiraata. Dhugaan gabbaramaan rabbi tokkicha qofaadha. Dhugaan gabbaramaan haqaan gabbaramaan Allah qofaadha. Isa waaqaaf lafa uume isa namni hundumtuu isa taajamu inni garuu qaama tokkotti kan hin haajamne of danda'a kan hin dhalanne kan hin duune kan hin dadhabne kan ofii qumna kootiin homaa gochuu hin danda'u kan hin jenne isa qofaadha. Namni hundumtuu isatti amanuu qaba. Inshaallah rabbi isinirraa haa jaallatu isin jaallanna. Daqiiqaa kudhan booda nan dhufa jedheera keessummaan keenya waan ta'eef egaa taaptaaf gochaama isa eegnaa haqa sanatti ustaazonni keenya asala jiraachuu ni malu akkasumallee sheekonni keenya hayyoonni beektonni waan irraa barannu asala jiraachuu danda'u waan ta'eef isaaniin isin affeereetu isaan duuka mari'achaa isin eegna jechuudha. Eenyu jira laata? Eenyu jira? Okay. Khalid Abdo $1,000,000 anaa dhufu. Akkasii wallahi egaa islaamummaan miidhagina. Oh Khalid. MashaAllah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaliko ustaz kini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta kam lenca kenya. Ayuma. Ustaz. Nagamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nagamu. Oh, ya Ustaz. Assalamu alaikum. Yo sagaleen ko injiru. Ara Ustaz. Afurri isin qabe isin gadhiiseera dubbadha. Okay. Gaariidha. Haa ta'u. Eenyu jira. So islaamummaa gaafa isin hawwinu dhugaa dubbachuudhaaf waan isin jibbinuuf osoo hin taane waan isin jaallannuufi. Islaamummaa gaafa isiniif hawwinu
akkasin miiramta waan barbaannuuf osoo hin taane akkasin fayyadamta waan barbaannuufi. Islaamummaa gaafa isin hawwinu ibiddarraa akka baraaramtaniif malee ibiddaan akka gubattaniif miti. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni rabbitti kafaran abiddatu isaan eeggata abiddatu isaan nyaata. Isaan kaadhimamtoota ibiddaati. Warri rabbi tokkicha gabbaran garuu isaan kaadhimamtoota jannataati. Kanaafiyyuu karaan itti rabbi tokkicha gabbaran islaamummaa qofaadha. Eeyyee islaamummaa qofaadha. Rabbi nama jaallatuuf islaamummaa qofaa kenna. Nama akka isa gabbaru barbaaduuf islaamummaa kenna. Kanaafiyyuu islaamummaan amantii haqaaf amantii dhugaati. Islaamummaan waan nuyi har'a isinitti lallabnu yookiin immoo isinitti finne osoo hin taane amantii kaleessa isin namni hundumtuu irratti dhalatedha. Beekaaf wallaalaan adiif gurraachi gabaabaa dheeraan namni hundumtiyyuu nama kan amantii irratti dhalatedha. Islaamummaa nuyi har'a isinitti himaa jirru islaamummaa haaraa yookiin immoo islaamummaa ofii keenya create goone yookiin immoo nam tokko nutti fide osoo hin taane islaamummaa isin irratti dhalattan kan ammoo kan jedhu ana osoo hin taane quraana kabajamaadha. Ilmi namaa kamiyyuu diin islaamummaa irratti dhalate. Ustaz Khalid Ustaz. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam yaa leenca keenya fayyuma. Akkam jirtan nagaadha ustaaz ko jabaa keenya nagaadha bakka jiraatan anaatu. Baga nagaan dhufte wallahi alhamdulillah. Sagaleen kan gebare duraan hin badee ture anne haasaan ture duraan. Shabakaatti fakkaata sigara. Maal akka ta'e hin beekne. Okay, akkasi. Okay, rakkoo ko ta'uu mala. Yeroo tana waamtu tana waaddeetan ture. Wallahi nageenya silaa irratti deebisee waamtu. Ay abshiru rakkoo. Maashaallah arralle shaada jira alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi nama jabaa tokko shaada qabachuuf jira. Nama ajaa'iba wallahi. Allahu akbar. Kufriin hin jaba inshallah. Hincaba miti hincacaba malee kat jedhee caccaba. Akkasi Sudi Jamal Sudi. Wow. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالت أساس قالين كي مكيسات ركوك بقرن. نجامة. Okay, ama nagamu. Ani mbo sagalee kiyya saya sirraa cufadhe abdiidha. Kami jirtaa Ali? Jira. Addisuu Raggaasaa. Isa shirkiidha maasaa. Gamaddu. Giiftiidhaan lafa kaasa abdii kana giiftiidhaan haa ka'u. Irraa sagalee kana fuurichi hamaan kun giiftiidhaan irraa haa cabu. Rukutaa irraa giiftiidhaan mee. Ajib. Addisuu, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Addo. Sagaleen kau jira Sudi. Ustaz Khalid sagaleen kau jira. Jira habibi, kayak jira kejabat. Alkeebullaa mamaadhaa kuni shaadaan qabadha deegalee dobbee lafa qabate. Shaadaan qabadha deegalee kufi. Akkam abdii nagaa? Alhamdulillah akkam isin? Jirta? Galanni rabbii haa ta'u. Mee waa isin agarsiisuu waa ittiin isin barsiisuu addoo asiraamiin qo'e. Alkeebullaan land of origin. Naargaarta abdii. Xiqqoo dukkana keessarta garuu si argaan jira. Maal keessa jira? Dukkana keessarta. Amma hoo? Allahu akbar ifatti baate. Fakkeenyaaf. Ifatti baate. Namni islaamummaatti gaafa dhufu akkanatti dukkana keessaa ifatti ba'a. Garuu abbaa sanatti ifnana fakkaata. Ana amma ifnana jedhee deemaara kun halkan kanaan laal.
Sigalee ifnanaa miti dukkana inni kun sigalee bifa kanaan namatti dukkanaa'e jechuudha. Inni kun anaa ta'ee keessa deemaara garuu ummanni immoo uumamni hedduun isaa akkanatti yoo ilaale dukkanni kun siin taane jechuu danda'a. Dhuguma immoo dukkanichi kun naa ta'ee hin jiru jechuudha. Haqiiqatti namni islaamummaan alla jireenya keessan akka kana yaa dhiire sirreeffadhaa jechuun barbaadeen isin haa iftu ibsadhaa kottaati. Maala ante Yesuusuu fakkeenya akkasii fudhateeraare. Ajaa'iboo. Fakkeenya Yesuus hin fudhannee barsiisaa irra bannaata. Nu dhaloota isaaniiti bara. Ajaa'iboo. Barsiisa ergamoota barsiisa raajota warra hordofaman taaneefi. Maashaallah. Na akkasaa kami? Addisummaan cufaa. Gara mana galaara amma rafuu barbaada. Akkamitti rafta bannaati? Bulee horaa deemaa jiran jenneeti. Maarree kanaafuu bulee horaa namni deemu rafee boru hirriba irra ooluu qaba. Akka ati beektu sani. Halkan ta'a bullee guyyaa rafuu. Akkasii wallaahi. Kan diddaa farda yeroo rafuu dha beektaa amma kun gara gibbii galuun deema. Wallaahi. Sulti. Wayyee. Ustaz Khalid. Ya Ustaz Khalid. Oh, deh. Isi yaanne me isi yaanne irraa lallabadhaame me lallabadhaame maal jedhi isin jira laataa fuur. Biyya shahaadaa qabatee dhumeeraa wanyutti lallabna. Ittaniitti wazina maashaallah. Intiniidha waan nama jabu baaqelaa beektu miti ustaaz. Nan beekaa. Baaqelaa ka gaafa affeelanii ala bulaan isaa kun bishaanis ibiddis waa uumamtuu hin danda'u hin bilchaatu. Abidda barbaada yoo ta'u obeessan maal ta'anii baaqelaa dhibba amma kana baay'atu keessaa 2-3 utuu hin bilchaatiin hafa abidda jala darbee bishaan jala darbeetu dhimma isaa gogaa masaa kanatu ba'a. Akkana. Naa jala darbaan akkasii yoo jiraate ala bulaan jechuu barbaadeni lallabachuun gaarii ma. Akkasi ala kulli haali warra akkasiitiin rabbiin maal jedha summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra osoo ija qabanii ija isaaniitiin arguu hin dandeenye, osoo gurra qabanii gurra isaaniitiin dhagahuu hin dandeenye, osoo arraba qabanii arraba isaaniitiin haqa dubbachuu hin dandeenye sanaan maal jedha? Jara akkasii duudaadha, jaamaadha, akkasumas immoo duudaa arrabaati jedha. Yoo itti lallabdillee yoo maal gootillee hin dhaga'anu jedha warra akkasii suni. Alaa kulli haala rabbiin subhaanahu wa ta'ala jarrii hin dhaga'aniiti ittiin lallabin hin jenne nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Jarris dhaga'uu dhiisuu dhabuun sun waan biraati. Wamaa alayka illa albalaagul mubiin jedhe rabbi nabi Muhammad. Sirra wanti jiru yaa Muhammad ittiin gahuu malee wanti biraa takka illee sirra hin jiru jedha. Dirqama sirra kaa'ame kana ergaa rabbii ittiin gahuudha malee fudhachuu dhiisuun suni waan harka rabbiitiin wal qabatudha. Rabbiin abbaa barbaade ni fudhachiisa, ammas immoo abbaa immoo rabbiin fedhe qajeela malee hundaa miti jechaan. Alaa kulli haal nuti dirqamni nurra jiru nama kamiinuu haa ta'u isa dhagahullee san dhageenyillee isa fudhatullee san fudhannillee ergaa islaamummaadhaa ittiin gahuudha yeroo kamiyyuu wanti nurraa eegamu jechaan. Ergaa islaamummaa ittiin gahuudha malee nuti qajeelchuun aangoo keenyaa miti, qalbii isaa islaamummaadhaaf banuun aangoo keenyaa miti. Nuti ergaa ittiin gahuun immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin waan beeknurraa beekumsa xiqqoo qabnurraa ittiin qooduun immoo dirqama keenya jechaadha. Kanaaf rabbiin nabi Muhammadiin innaka laa tahdii man ahbabta walaakinna Allaha yahdii man yashaa yaa Muhammad jedhaan. Osoo silaa nama jaallatan qajeelchuutii osoo silaa namni tokko nama jaallateedhaaf qalbii isaa qajeelchuu kan danda'u ta'eeti silaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wasiila isaanii yookaan immoo abbeeraa isaanii qajeelcha. Abbeeraan isaanii Abaa Xaalib nama akkaan nabi Muhammadiin jaallatudha. Nabi Muhammadiin guddise.
itti ta'abe yeroo mushrikoonni zariin isaanii itti duulanii akkamitti ati rabbii tokko qofa gabbara akkamitti nuun jetta jedhanii isaanitti duulan Abaa Xaalib irra goree Nabi Muhammadiin irra goree jecha Nabi Muhammadiif tumsaa ture Nabi Muhammadiin gargaaraa ture inni osuma namani nu jechaadha inamanne inni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam gaafa inni du'u ka'uu sana gaafa inni biyya akhiraa deemuu ka'uu sana يا أبا طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله كلمة أحاج بها لك عند الله يا وسيلك يا أبراك يا أدرى لا إله إلا الله جدي وصون دو إنين درتي دو داب دي ماجر تاوصون دو إنين درتي مي لا إله إلا الله جدي جنان غافة سنة أبي جهلي في عبد الله بن أمية تبرتره عبد الله بن أمية بود اللي أمني جرا غرو غافة سنة إنامني أبي جهل غرو إنامني كفري عنده يجار غافة سنة إنسان كل ما برتاني لكي أكل لا إله إلا الله جنة كراب باكيتي ران دبين جراني أبا طالبين أبا طالب قلبين سالاني بيكا أكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الوغادا نبيكا معرف جنان عمل ساني وان هند بيكا وان تيف إساتو قدس وان تيف إسلام مانا كسريتا نبيكا غارو أكمتن مكا أبوتيكي يا نعدا كرا أبوتيكي يرطران را أكمتن دبا جچوداف مرائق جچوداف آدابي يلفائق جچوداف جچا جرّي اللي كرا أبوتي كان كتيرا هند بين جراني جنان أجمان ديدي كلمة كفر يرتدوه جچان إغرا نبي ربي عليه الصلاة والسلام وان غلطة قد راك أبو جچا غرار رامران نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرغن